Jirtu nagaa keessanii lafa jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu jecha. Arras immoo kunoo akkuma as gubbaarratti argitanii maashinii baay'ee bareedaa barbaachisaa kwaalitii ta'e kan daabboo hojjetu yookaan immoo tolchuun gatii isaa wajjiniitiin isinii qabadhee dhufe warri bitachuudhaafis ta'e gatii isaa baruudhaafis ta'e karoora akkasii qabdanii viidiyoo laayikii gochuutiin jalqabaa hundumti keessaniyyuu aga xumura viidiyoo kanaatti waliin turaa jecha. Akkasuma ijoolleen ala jirtan mana madaamii keessa jirtanii egaa maashiniin kun maal akka ta'e sirriitti ni beektu. Achitti kanneen akka piizaa fodhaayiriiwwan akkas akkasiidhaan kan inni itti hojjechaa ture. Baay'ee tokko natti tola natti kanatti hojjechuun isaa jechuudha. Achitti hojiilee na salphisaa darbee immoo daqiiqaa muraasa keessatti kan inni hojjetee baasu. Ovenii isa guddaarraa fayyadamuu isa kanatti fayyadamuutu natti tola jechuudha. Achitti ana isin hin beeku kanaaf warri beektan beektu warri hin beekne immoo maashinichi kun daabboo kan hojjetu jechuudha. Ibsaatiin bakka ibsaan jirutti yookaan immoo bakka ibsaa humna qabutti maaliif waan bukoo bilcheessu waan ta'eef dirqama ibsaan paaworii yookaan humna qabaachuutii qaba. Isa kanamee maaltu akkas keessa jiru eelii hagamee akka qabu kiiloo meeqa hojjechuu danda'a. Gatiin isaas immoo meeqaa isa jedhu laallaa warri haala taatan sabiskiraayib gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa hundi keessanuu. Laayikii godhaatii aga xumuraatti waliin turaa sabastaayitii keessanii gaaffii yoo qabaattan ta'e warri bitachuudhaafis yaada karoora qabaattan ta'e dhumarratti yaada keessan sekshinii koomentii irratti ibsachuutii dandeessu. Amma walumaa waan keessa jiru ilaalla waliin tura. Kun akkuma asirratti argaa jirtan egaa haaraadha. Meeshaan kun hararii kun kartoonii isaa keessaa hiikee gadi baasee ilaalaa jiran illee daabbootti tolchuufi agan daabboo tolchee baasutti immoo viidiyoo hin waraaburutti aan immoo akkamittiin akka tolchee daabboo akkamii kanneen hojjetee baase isinii waraabachuudha. Maafi eeleensaa kun lamadha. Baay'ee eeleensa baay'ee tokko namatti tola. Kuni kiiloo 3 ol tolchaa jechuudha daabboo. Anamma kiiloo 3 qopheessee hin jira akkam akka ta'e ilaalaa viidiyoo saarootti aanuutii ni fida. Ammaaf garuu meeshaan of keessaa qabu kunoo kana lamaanii eelee roga arfee kanaafi akkasuma immoo isa naannoo kanadha. Akkasuma meeshaan keessa jijjiiru luka 4 qaba jechuudha. Kunoo kun luka isaati. Gamanaan lama walumaa gala isaatti luka 4 qaba. Kun egaa kan hojjechuu danda'u bakka ibsaanii humna qabu jirutti jechuudha. Akkuma isiniin jedhe yeroo darbee dubbadheen ture viidiyoo keessatti amma kana ibsaa walirraa hidhachuun hafee jira. Walirraa gototachuun hafee jira. Namni kamuu qoxaarii mataasaa mana isaatti galfachuutti jira. Inni hin galfanne akkasittiin galfachuu fi dafa qanaachaarraa kan galfate immoo galfate bakki ibsaan humna qabu jirutti malee immoo waan akkasii kun hin hojjetu jechuudha. Ibsaan jiraannaan garuu daqiiqaa muraasa keessatti daabboo baay'ee bareedaa ta'edha kan inni baasu. Ani gaachitti baay'ee hojjechaan ture baay'een jaalladha. Oofin isa guddaa isa lafaa otoo hin taane isa kanatti hojjechuun isa baay'ee tokko natti tola. Achumarraa kaasee anaanis immoo kana barbaachisu kun na fayyadamiti kan jedhuutti yaade bitame jechuudha. Gatiin isaa birrii 15,000 bitame. Yeroo sanatti kun xiqqoo tureera gaammaa miti. Har'a immoo meeqarra akka jiru gabaarraa immoo hin beeku. Warri bitachuu barbaadan yoo jiraattan karoora isaa qabaatanii yoo jiraattan koomentii irratti yoo na beeksistanii gaafadhee gatii isaallee isinitti himuutii danda'a. Akkaataa filannoo keessaniin jechuudha. Irra keessatti illee kan istoofii qabu jira. Irra isaa keessatti jechuudha. Ani immoo istoofii asirratti fayyadamuu hin barbaanne kana daabboomaaf itti fayyadame. Akkasuma biizaallee kanneen akka veejiteebilii wantoota garaagaraa keessatti hojjetachuutii dandeessu. Isuma kanaaf hin barbaade malee sarara keessaa istoofii qabu hin barbaanne istoofii qofaatti. Foon illee asirratti hojjetachuun ni danda'ama jechuudha. Foonii ji'aasa akka qoonxaatti waan baay'ee hojjeta. Maashiniin kun warra hin beekne warri mana madaamii keessatti itti hojjetaa turtan immoo sirriitti ni beektu. Kunoo gommaa isaatti diraan jira jechuudha. Luka 4 qaba isiniin jedheera. Gamanaan 2 gamaseen 2 kunoo ishee xixiqqoo kana yeroo gadi galagalee taa'u isaan dhaabbataa jechuudha. Lafatti gadi siqu wanta irra kaawwattu yookaan immoo kichin kaabineetii yoo qabaattanis ta'an kichin kaabineetiin qaba. Achirra kaawwaf hin deemaa jechuudha. Garuu lukti kun garagaraa jira. Gara kaameraamaanii kootti dabarsuun kun oolu. Gatii isaa gaa birrii 15,000 hin bite'an yeroo sanaatti yaa'u qofa isaa immoo miti kan bitame kuni maashinii kan wayyaa miicuu akkasumallee firiijii irratti illee viidiyoo isin hojjedheen ture. Isaan kana sadan meeshaalee kana sadan kan wayyaa miicuu akkasuma firiijii akkasuma immoo isa kana wajjiniitii walumaa gala isaatti sadansaa bakka tokkotti jechuudha kan bitame. Sadansaa bakka tokkotti yeroo bitamu immoo xiqqoo ishee diskaawuntii qaba maaliifi sadii waan ta'eef tokko yoo ta'e
dabalagasiini yeroo bakka tokkotti waan barbaadan bitattan ta'e immoo xiqqoo diskaawuntii qaba yookaan immoo gatiin isaan hir'isaa nuti maashinii kanaa firiijii fi akkasuma kan uffata miicu sana bakka tokkotti jechuudha kan nuti binne walumaa gala isaatti sadansaa gatiin isaa meeqaan bitamee yoo jettan amma son taanee xiqqoo tureera sadansaa bakka tokkotti 95,000 bitamee jechuudha. Firiijii maashinii kan uffata miicuu fi kunoo maashina kan daabboo kana walumaa gala 95,000 bitame. Amma immoo maashiniin iyyuu gara 50,000tti siiqeera kan jedhu odeeffannoo akkasiitu jira. Garuu ofii kootii gabaarra deemee meeqaan akka jiru adda hin baasne. Kuni kana hidhee jala muree isinitti himuu hin danda'u dubbiin soba taati. Garuu immoo irri barbaadachuu jiraatanii yeroon deemetti gaafadhe isinitti himuu danda'a. Haalli dabalaa jira waan ta'eef haalli jiruuf jireenyaa akkasumallee maallaqni achii dabalee asii immoo wanta bittaaf gurgurtaa jirutu akka dabaluu isinummaan iyyuu ni beektu jechuudha. Akkasuma maashiniin kun keekiillee ni hojjeta. Keekii jechuudha. Keekii barbaadan as keessatti hojjetachuu dandeessu. Eelee isa kanarratti otoo hin taane eelee kan biraa hin jira miti kan keekii achirratti hojjetachuu dandeessu. Eelee isa kana keessaa yaastanii as keessatti keekiin hojjetamuu danda'a. Keekiillee hojjechuuf karoora akkasii nan qaba fuulduratti jechuudha. Eelee keekii bitee asirratti keekiillee nan hojjechuu hin danda'a. Waan baay'eef fayyadaa jechuudha guutummaa guutuutti. Foon keessatti hojjetachuu dandeessu akka qoonxaatti yookaan immoo akka shaklaa xibsiisee jedhamuun beekamu. Daabboon akkasuma waan baay'eef nama fayyadaa jechuudha. Wanti mana keessa jiru wanti inni fayyadneef hin jiru. Isa kana kan barbaachisu ibsaadha. Bakka ibsaa humna qabu jirutti malee hojjechuu dhiisuu danda'a. Ibsaan humna qabu taanaan biyya kana keessatti istishaariin illee hojjetu. Istishaarii beektu miti kan ittiin rifeensa sirreeffannu san inni illee hojjetu jechuudha. Bakka tokkotti na mudatee ture kanaan dura. Amma garuu akkuma isiniin jedhee uummanni hundumtuu qoxaarii mataa isaa manatti yoo galfate abees qabaatee sinni qabu sinni hin qabnes dirqama walqixa namni isaan fayyadama jedhu qoxaarii manatti galfachuu qaba kan jedhuun mootummaan akkasitti dirqiitti kenneetu jira. Kunoo bakka kana kaa'ee jira jechuudha. Bakki isaa as kanadha. Ani kichin kaabineetii nan qaba. As gubbaa jira. Yeroon daabboo ittiin hojjedhu maal akka ta'e immoo Viidiyoo biraatiin isinii fidaa. Gatiin isaa birrii 15,000 bitamee yeroo sanatti kan amma immoo hin beeku. Warri barbaadan yoo jiraattan na gaafachuu dandeessu. Bitadhaa. Meeshaa akkasii baay'ee isin fayyada. Baay'ee barbaachisaadha isiniin jechuutiin barbaada. Akkasuma meeshaalee mana keessaa isatti hojjechiifattee lafa gaartaa qabu meeqaa kan gaaffii isin na gaafatan guutummaa isaatti viidiyoon isinii hojjedhaa jechuudha. Tokko isaarratti har'a maashinii kana waan ani keefan isinii waraabuu dhufee laayik godhaa.